Welcome to the Barnota YouTube channel. I'm Noel Tosai from Addis Ababa University. Baga nagaadhaan gara dirree barnootaa YouTube chaanaalii dhuftanii Noel Tosfaidha Finfinnee University irraa. Har'a Geography of Ethiopia and Horn of Africa chapter 2 part 3 kan waliin ilaalludha. Akkuma yaadattan Geography of Ethiopia and Horn of Africa freshmaadhaaf kennamu. Chapter 1 part 2 akkasumas chapter 2 part 1 and 2 waliin ilaallee jirra. Har'a chapter 2 part 3 yookaan immoo partii xumuraa chapter 2 kan nu ta'u kan waliin ilaallu jechuudha. Our today topic is age dating technique. Age dating technique dha jechuudha topicin keenya har'a. It is a technique used to measure the age of rocks and fossil. Age dating means it is a technique used to measure age of rocks and fossil. Age dating technique jechuun technique nuti umurii dhagaa yookaan immoo kattaalee akkasumas bosootawwan lafa jala jiranii umurii isaa nuti kan karaa ittiin beeknu jechuudha teeknika jechuudha. There are two techniques of knowing the ages of rocks, fossil and artifacts. Artifactotawwan kanna akkasumas immoo rocks and fossil bara isaanii yookaan immoo turtii isaanii beekuudhaa fi karaaleewwan gurguddoo lama fayyadamna. Those are relative and absolute age dating technique fudhanneeti kan ilaallu jechuudha. Relative age dating kan jennu determine the relative sequence of the past event or past objective without actually knowing the absolute age. Relative age dating kan jennu kuni karaa nuti ittiin bara turtii kattaalee yookaan immoo foosilii itti beeknu keessaa tokko ta'ee actually yookaan immoo qabatamummaa isaadhaan kan beeknu osoo hin taane use geological evidence and compare ages of fossil and the rocks by use of two ways. Karoowwan gurguddoo lama fayyadamuudhaan compare godheeti malee isa qabatamaa yookaan immoo isa dhugaa miti kan inni nutti himu jechuudha. Look at karoowwan gurguddoo lama jennee jirra. Isaan keessaa karri jalqaba look at a unique fossil or rock contain unique fossil or rock yookaan immoo qabiyyee yookaan ruqoolee kattaa sana keessatti argaman yookaan immoo bosbosawwan sana keessatti argaman isa unique ta'e ilaaluudhaan then a rock was formed during the particular period. Isaan ilaaluudhaan dhagaan kun yookaan immoo foosiloonniiwwan kun bara kana keessa particular period kana keessa kan isaan uumaman jedhanii kan isaan teessisan jechuudha. Particular period sun immoo bara kamii haga bara kamiidha jedhamee kan tilmaamamee taa'u jechuudha. If any fossil are unique to one geologic time period, then rock were formed during the particular time of period. Ammas ni jedhe kan ni fudhatu fossilii tokko keessatti unique fossil rock kan ilaalan jechuudha. Contain unique isa maal akka inni qabu akkasumas immoo wanti inni of keessatti qabu kun bara kam keessa kan inni form ta'a. Wantoonni akkana bara kam keessa yookaan dhiiraa kam keessa ture jedhanii kan isaan teechisan. Erga dhiiraa kana keessa ta'aa jedhamanii teessisanii booda turtii dhiiraa sanii haga jarri sun itti qoratan yookaan immoo itti ilaalan gidduu sana keessa turtii sana fudhatanii raawwatanii age dating yookaan immoo turtii bara sanaa teessisan jechuudha. See a layer of rocks which is a younger and which is older. Kana jechuun immoo teessuma yookaan immoo argama kattaalaa fudhachuudhaan isa kamtu irra ture isa kamtu immoo irra haarawa yookaan immoo ergana uumame kan jedhamu kan teessisan jechuudha. When you find a layer of rocks, if in the cliff or hillside, younger rocks are on a top piece of older rocks, but those two methods only give the relative age of rocks, which are younger, which is older. Kana gaafa jennu gaafa kattaalee fudhannu fakkeenyaaf amma isa kana min gaafa fudhannu inni jalatti argamu kun youngeriidha. Inni gubbaatti argamu olderiidha jennee totti gaafa nuti teechisnu yookaan immoo inni gubbaatti argamu olderiidha youngeriidha inni jalatti argamu olderiidha jennee gaafa teechisnu appearance isaanii irratti hundoofnetti malee wanti nuti qabatamaadha. Those two method of relative age dha malee wanti qabatamaadha nuti beeknu hin jiru jechuudha. A
Teessuma kanarra ture, kanarra dulloomadha. Kanarra mooyyuu haara wajjin teessisna jechuudha. Jala isaa yommuu fudhannee haala teessuma kattaalee walirra taa'anii jiran. Inni dhakaan jala jiru dhakaa isa gubbaa jiru caalaa dulloomeera. Isa isaan dura foormii ta'e jedhanii teessisudha jechuudha. Placing the rocks and event in the proper sequential of the formation put the event in order to take sana jechuudha. Tartiiban teessisaniiti malee want exactly doesn't necessarily give exact date jechuudha. Relative dating technique kun relative dating method is the most basic of the association with a basic stratigraphic method, the oldest layer of the bottom pile, inni jala dulloomadha jiraniiti kan isaan teessisan akka jarra kanaatti jechuudha. Akka relative age dating kanatti stratigraphiin kun the branch of geology concerned with study of rocks layer or strata layering stratification. It is a primarily used to study sedimentary and layered volcanic rocks. Kanan qo'achuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Structural geology principles such as cross-cutting relationship oldest and younger kana cross-cutting gooneetoti kan nuti ilaallu jechuudha. Haala kanaan qaxxaamura kutuudhaan kamtu irra dulloomee kamtu oromooyyuu irra haara wajjiniitu relaatiivliidha. Compare gochuudhaan jechuudha. Isa tokko kamtu dulloo inni jalaa dullooman inni gubbaa haara wala turtiidhaan isa jalaatiin caala jedhamtooti teessisudha jechuudha. Malee qabatamaa miti jechuudha. Absolute age dating it is a it is a other method of rocks dating age, or it is a way we know the age of fossil as well as rocks. This method is also known as numerical method or radiometric technique jenneeti kan nuti jara kana lamaan teessisnu jechuudha. Yookaan immoo isaan kun lamaan absolute dating technique kara biraadhaan jarri kan lamaan jedhamuu danda'a jechuudha. Numerical method and radiometric technique jennee teessisuu dandeenya. Provide the precise age of a fossil artifact or rock in a years. Kan jechuun qabatamaadha bakka wantoota jiran gama numerical yookaan radiometric technique kan teessisu waan ta'eef it determines the exact year or absolute year for those fossil as well as rocks, specifying the actual number of years that have passed since the event occurs. Kana jechuun actual yookaan immoo bara qabatamaa erga dhagaan sun uumame yoomi kan jedhu ni teessisa jechuudha. This technique was developed discovery of radioactivity in 1896 jechuudha. Tekniikni kun kan inni teessifame radioactivitiin erga bara 1896 ta'ee boodadha kan inni tekniika kana develop ta'eerooti. Tekniika kanaan actually yookaan immoo iyyuu qabatamaan barri turtii dhagaa kana jennee kan barree nuti itti ibsuu eegalle erga radioactivitiin technique developed ta'ee booda jechuudha. The regular rate of decay for unsuitable radioactive elements were formed to constitute virtual clocks with earthy rocks. Radioactive element warra jennu kanneen akka urine, kanneen akka magnesium kunniin faan decay naturally to form different element or isotope of some element. Elementootawwan garaagaraa uumuudhaan kanneen akka uranium kunniin akka radioactive element kan jennu kana fayyadamneeti jechuudha. Absolute age dating kana kan nuti beeknu every radioactive element has it is our half life. Radioactive elementoonni kamiin isaaniiyyuu half life mataa isaanii qabanii half life kan jennu the time that takes radioactive element lose half of their original quantity of atoms due to the constant decay or process. Half life kunniin hundi isaaniitu bara itti elementoonni kamiyyuu dhibbanta walakkaa ta'e originality isaanii irraa itti gatanidha jechuudha. Half life jechuun isa jalqaba ture irraa originality jalqaba sana irraa half life half isaaniitti yeroon isaaniitti bosobbosuudhaan yookaan immoo decay processiidhaan yeroon isaaniitti gatan half life jenna jechuudha. Itti aansee raawwatee daughter element yookaan product warri jennu immoo the radioactive element finally change to stable and non
raadiyoo active elementiidha. Warra jennudha jechuudha. Raadiyoo active elementii isaan xumura jijjiiraman jechuudha. Staabilitti kan jijjiiraman akkasumas immoo non raadiyoo active elementiidhaan dabtar element yookaan immoo product jenneeti kan nuti teechisnu jechuudha. Itti aansee at the end of the period constituting the one half life of original quantity radioactive element has decayed. Akkuma isin jedhe radioactive elementiin half life isaa keessatti isa jalqabaa irraa jijjiirama walakkaa isa jalqabaa sana ni fida jechuudha. And then there are two radiometric techniques. Radiometric technique immoo gurguddoo lamatu jira. Those are carbon 40 technique akkasumas immoo potassium argon technique kan jennu lamatu jira jechuudha. Carbon 40 technique kana upon the organism days the carbon 40 begin to disintegrate at the known rate half life of 5730 kan irratti yeroo kamiyyuu akkuma organismoonni tokko du'an carbon 14 uumamuu eegala isaan keessatti irratti 5730 half life kana keessatti without no further replacement carbon from atmospheric carbon dioxide irraa osoo hin taane without further replacement osoo hin taane uumamuu eegala achi keessatti disintegrate half life 5730 keessatti atmospheric carbon dioxide malee kan replacement tokko malee ni uumama. Carbon 40 half life kan jennu bara 5,000 fi 730 kana keessatti kan inni uumamudha jechuudha carbon life. Kana jechuun carbon 40 half life kana yommuu jennu isa kanan half life itti akkuma jalqaba sanii tokko elementiin tokko yookaan immoo wantoonni tokko wanta amma jiru keessa walakkaa isaanii gata jennee jirra. Isa kanarra dhaabbatameeti jechuudha kan age dating keenya ta'u. Potassium argon technique jennu widely used for dating sample rocks. As keessatti for a days yookaan immoo fossiliidhaaf fudhachuu dandeenya. Carbon 40 technique used for fossil to now the age of fossil jechuudha. Carbon 40 kan itti fayyadamu. Potassium argon technique kana for dating a sample of rocks because potassium 40 is abundant in feldspar yookaan immoo hornblende kana keessatti potassium 40 dha kan sirriitti abundant dha yookaan immoo haala baay'eedhaan kan argamu jechuudha. The leakage of the argon and exposure of heat above 125 Celsius or 257 Fahrenheit degree case the problem of the age of the rock. It failed to reflect the time of original rocks formation. Original rock formation kana keessatti akka isaan uumaman ta'a jechuudha. Isa biraas yookaan immoo kattaaleen jalqabaa sana irra yoomidha akka isaan uumaman kan karaa nuti ittiin barru jechuudha. Potassium argon technique kanaanis karaawwan kana fayyadamtooti age dating technique keenya laaluu dandeenya jechuudha. Itti aansee kan jiru geological process and the resulting landforms of Ethiopia and Horn. Geological process akkuma jalqaba kaasnee ilaalaa ture. There are many geological process occur on land of Ethiopia and Africa in order to bring the present to or today landform of Ethiopia as well as Horn of Africa. We are going to see in which era, in which period Ethiopian landform as well as Horn of Africa landform are formed and having the present today shape as well as today landform future kan jennu kana waliin ilaalla jechuudha. During the Precambrian era and the geological process jechuudha ni ilaalla. Precambrian era keessa akkasumas immoo geological process Precambrian era keessa ta'an maalidha kan jedhu akkasumas immoo eraawwan afran jiran kanneen Precambrian alal tokkoon tokko maaltu ta'e Itoophiyaa keessatti maaltu ta'e Afrikaa keessa maaltu ta'e kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Akkuma jalqaba isiniif ibsetti Precambrian era is oldest and the longest geological time scale or this longest and oldest era.
ranged from 4.5 billion up to 600 million years ago kana dura jechuudha. Waggoota biliyeena 4.5 kaasee haga 600 miliyoona yeroo waggoota jiran dura kan jiru barkampiraan dheeraadha. It cover 5 6 or 88 earth history shan jaffaa yookaan immoo percent 88 earth history yookaan immoo iyyuu taateewwan lafarra jiran kan hunda kan uffisee jirudha. Due to its remoteness in a time and absence of well-preserved fossil, our knowledge to event is limited. Kana jechuun fageenya isaadhaan yookaan immoo iyyuu turtiin bara jireenyaa yookaan immoo bara turtiin pireekaambiraa dheeraa kun gara sanaatti hedduu fagaatee waan jiruuf haalaan yookaan immoo iyyuu evidensiin foosiilootaa akkasumas immoo iyyuu kan qorattoota illee hedduun hin jiru limited eventiitu jira jechuudha. Wanta taateewwan jiran keessatti beekuun hin danda'amne haalan jechuudha. The major geological event of Precambrian era keessa garuu kanneen murtaa'an ni jira. However, there are some geological events happened during the Precambrian era from the orogenesis and intrusive igneous activity kanneen jennu ni jiru jechuudha. Orogenesis akkuma chapter 2 irratti ilaalle it is a process of mountain building or intensive folding ignetic mountain warra jennudha. Sochiiwwan uumamuu lafeenii yookaan dachee gaarreenii kan achitti kan ta'e jechuudha. Orogenesis kan Precambrian era keessatti intensive igneous activity which result in the formation of huge mountain ranges kan jennudha. Taateewwan yeroo hedduu Precambrian era jalatti kaafaman oldest rock of earth kan lafa kanarra bara turtiidhaan dulloomaa ta'e basement complex rock or old crystalline rocks kan jennu contain metallic mineral kattaalee dhagaan yookaan dhagaaleewwan sibiilan qaban kan argaman jechuudha bara Precambrian era kana keessadha jechuudha. Precambrian rocks are overlaid by the recent rock formation. However, as a surface looks cover 25% of the land mass of the country, they are found exposed in the following area. Kan jechuun parsantii 25 kattaalee yookaan immoo iyyuu lafti har'aa kun Precambrian taateewwan Precambrian era keessatti ta'aniidhaan kan isheen haguugamtee argamtudha. Keessumattuu northern part, western lowland part and northern and central Tigray kunneen Itoophiyaa keessatti taateewwan Precambrian eraadhaan yookaan immoo iyyuu era jalqabaadhaan ta'edha jechuudha. Parsantii 25 kan haguugamee jiru. In western part, Gambella, Benishangul Gumuz, Matakkal, Asosa, western Gojam and western Wallagga, Ilu Abbabor, and Abbai Gorji kana keessatti warri jiran jechuudha. Isaan kunniin bara Precambrian era keessatti kan isaan taateewwan ta'an hedduun achi keessatti ni argamu. In southern part of Guji, southern Omo part of southern Bale and Burana faa keessa hedduudhaan overlay ta'anii argaman jechuudha. Eastern part, Eastern Hararge haguuganiiti kan isaan jiran. The other geological time scale keenya keessa the second era is Paleozoic era and when we going to see Paleozoic era and the geological event happen in Ethiopia as well as Horn of Africa. Paleozoic era is an era begin from 6 million up to 225 million years ago. Paleozoic era is lasted for about 375 million years ago. 375 million ago is a difference between 600 and 225. Kana gidduu kan jiru jechuudha. Bara 600 kaasee hanga 222 eega jenneeti baroota miliyoona 300 fi 75 kan ture jechuudha. Paleozoic jedhanii there were two major geological event activity kan ta'edha jechuudha. Paleozoic era keessatti inni jalqabaa denudation yookaan immoo erosion harama yookaan immoo dhiqamiinsa lola'iinsa biyyeeffaatu jira jechuudha. The process of degradation contain mapuches, granitic mountain that were formed by Precambrian origin were subjected to intense and prolonged denudation or erosion. Kana jechuun yookaan gaarreen bara Precambrian eraadha kan mountain formation eegale jenna. Mountain formed during Precambrian
Iiraan suni harama biyyeedhaaf saaxilame jechuudha. Bara kana bara Iiraa yookaan Paleozoic era kana keessa denudation yookaan immoo iyyuu it is exposed to erosion. Inni itti aanu peniplanation kan jennu kuni at the end of one sigmatic mountain range were reduced to peniplaned surface. The result in formation of flat plateau and plains represent the present day relief structure of Ethiopia jechuudha. Laftiwwan kunniin kan present plateau'n akkasumas immoo iyyuu present future land forming during yookaan immoo yeroo kanadha kan inni itti argame jechuudha kan present future flat plateau and plains represent present really future of landform of today Ethiopia kana yeroo nutti uumame jechuudha. Itti aanseetoti kana keessatti Paleozoikii kana keessatti wanti nuti yeroo kamiyyuu hubachuu qabnu tokko ni jira. No major rock formationidha. Paleozoikii era kana keessatti. Paleozoikii era keessa no major rock formation hin jiru jechuudha. In Ethiopia rock beginning into this era rare due to denudation. Haramatu jira waan ta'eef Paleozoikii keessatti hin jiru jechuudha. Geologists believe that this era has left gap the rock formation. Lake formation yookaan immoo kattaaleen Itoophiyaa keessatti bara Paleozoic era uumaman hin jirudha jechuudha. Geologistoonni hedduun kan isaan dubbatan. The Mesozoic era and the geologic process akkasumas gaafa yommuu ilaallu bara miliyoona lama biliyoona dhibba lamaa fi 25 miliyoona 70 kana dura yommuu ilaallu gaaffii waggoota miliyoona 155 gidduu kana kan jiru. Mesozoic era lasted for lasted for 155 million years ago, and it is characterized by internal process followed external activity. This is called progenesis. Warra jedhamanidha kan isaan taateewwan akkasii keessa jira jechuudha. Progenesis is a vertical earth movement, alternative sinking and rising. Kun bara kana keessatti taateewwan keessa lafaa akkasumas immoo iyyuu irra lafaa hordofeeti kan taateewwan keessa lafaa sana uumame jechuudha Itoophiyaa keessatti akkasumas immoo Horn of Africa keessatti ta'anii jechuudha. Alternative slow sinking and rising. Hidhumuu lafaa yookaan immoo iyyuu lixuu lafaa baqaquu lafaa hordofamee akkasumas immoo iyyuu wantoota taateewwan keessa lafaa sana hordofanii wantoonni irra lafaa ta'an bara kana keessa kan isaan uumaman jechuudha. Affected the wall of current Horn of Africa and Arabian landmass kan miidhan jechuudha taateewwan slow sinking and rising of landing kun jechuudha. Geomorphic processing, endogenous, exogenous taateewwan irra lafaa keessa lafaa barawwan kana jechuudha bara Mesozoic era kana irra lafaati ta'e jechuudha. Taateewwan kun Itoophiyaa as well as Horn of Africa guutummaatti kan miidhe jechuudha. There are three periods in Mesozoic era. Mesozoic era keessa periodiiwwan sadiitu jira. Triassic, Jurassic and the last period is also appear during Mesozoic era, and they have their also geological time is they have also their lasted time lasted year jechuudha. Tokkoon isaanii bara turtii isaaniitillee hagam akka turan illee ni qabu jechuudha. Fakkeenyaaf Triassic kana gaafa fudhanne Mesozoic era keessa isa jalqabaadha. Taateewwan isaan keessa ta'anis maali jennetuti gaafa nuyi ilaallu marked sinking of the land from southeast highland to northwest lowland and followed by transgression of the sea. Akkasumas immoo iyyuu lafti sochiiwwan galaanota hordofeeti kan ta'e jechuudha. Southwest Indian Ocean fa'aa jalqaba lafti akkuma gadi buute yookaan immoo iyyuu sinking taatee gadi deemte haramni bishaanii yookaan immoo sochiiwwan bishaanii gara sana ta'e jechuudha. Result in a deposition of first sedimentary rock in Ethiopia, Adegrat sandstone yookaan lower sandstone kan jennu yookaan immoo iyyuu dhagaan kattaalee keessa jalatti argama jedhamee yaadamu Adegrat sandstone is formed during the Mesozoic Triassic era yookaan immoo iyyuu period jalqaba Mesozoic era keessatti kan ta'e jechuudha.
Akkasumas Jurassic Period Mesozoic era kan jennu continuous sinking ittuma fufe jechuudha. Itti fufuma fufiinsi sinkingii Jurassic era keessatti jiru suni ittuma fufiinsanii dabalee Mesozoic era kana keessatti followed by a deposition of second type of sedimentary rock kan uume jechuudha. Sedimentary rock secondary intaaloo yookaan antaaloo land limestone itti kan uumame jechuudha. The end period of Mesozoic era is here and the geological process formed during this era is rising of the land from northwest to south east follows the regression of the sea. Regression of sea and hordofameetooti maaltu ta'e era Mesozoic keessa pireedii dhumaa kana irratti jechuudha. Pireedii dhumaa kana keessatti rising regression of sea tu jira. Sochiiwwan galaanotaa yookaan immoo sea regression kan jennu origin position Indian Ocean irraa ka'eetooti. In turn to retreating the sea caused deposition to the of the third main type of sedimentary rock in akka uumamu kan immoo Itoophiyaa keessatti upper sandstone jennee isaan waamnu akka uumamu taasisee jira jechuudha. You have to notice here asitti wanti sun beekuu qabdani there are three periods in Mesozoic era and in those three periods there are formed three rocks yookaan immoo kattaalee gurguddoo sadiitu uumame. Those are Adegrat during first period and during the second or Jurassic period, Intalo limestone is formed during the end period of Mesozoic era. The upper sandstone is formed. Kana sadiin qabachuu qabdan jechuudha. Mesozoic era ni pireediiwwan gurguddoo sadii qaba. Pireediiwwan gurguddoo sadiin keessa kattaalee yookaan immoo dhagaawwan gosoota dhagaa gurguddoo sadii Itoophiyaa keessatti kan uumaman jechuudha. Isa jalqabaa keessatti Adagiraat, isa lammataa keessatti Intaaloo fi isa sadaffaa keessatti upper sandstone isaanii uumamuu isaanii kan baruu qabdani. Due to the tilting of the land mass during the transgression and the regression of the sea due to the direction of invading the retreating the sea, the age or the thickness of sandstone layer vary southwest and the northwest jechuudha. Hammi thickness yookaan immoo fudhinni kattaalee southwest fi northwest irratti garaagarummaa qabanii Adagrat is older in and thicker in southeast and progressively decrease in age and thickness northwestward gara northwestward itti mooyyuu umuriidhaa fi yookaan thicknessidha hir'achaa deema. Garuu older in and thicker in southeast kana qabadha jechuudha. Naannoo kanatti sirriitti qalbeeffadhaati ilaala jechuudha. Adagrat sandstone is older and thicker in southeast and progressively decrease in age. Umuriidhaan immoo akkasumas immoo thicknessidhaan north westward itti hir'achaa deema. Upper sandstone on other hand karaa biraatiin immoo upper sandstone is thicker and younger or upper and southeast keessatti upper sandstone immoo maalidha thicker and younger dha asitti inni kun immoo jechuudha fallaa Adagrat sandstone while older and thinner in northwest keessatti immoo older and thinner dha jechuudha. Mesozoic rocks are considered to have greatest potential for oil and gas deposits. Mesozoic yookaan immoo kattaaleen Mesozoic keessa uumaman potentialiin isaanii the greatest potential for oil and gas deposition bu'aawwan kan immoo gaazii qabaachuudhaan potentialii guddoo qabu jedhameeti kan isaanii dubbatamu. The last is Cenozoic era geological processes akkasuma kan keessatti ilaalu jechuudha. Era isa xumuraa akkasumas geologically eventii Itoophiyaa irratti akkasumas Horn of Africa keessatti ta'an tokkoon kan ilaalu jechuudha. Cenozoic era is a most recent era
and it lasted for 7 million years to a present. Baroota miliyoona 70 kaasee haga ammaatti baroota yookaan Cenozoic era jenneeti kan nuti waamnu. Cenozoic era is a most recent geological era. Geological waan jiran keessaa baay'ee recent yookaan immoo dhiyoodha yeroo ammaa kana jennee fudhachuu dandeenya. Tectonic and volcanic activities that took place in Ethiopia and current topograph largely emerged during Cenozoic era. Humnoonniiwwan taateewwan keessa lafaa kan akka volcanic tectonic forcing kunniin kan ta'e Cenozoic era present landform of Ethiopian current landform kana kan argatte during Cenozoic era, especially due to the geological process of tertiary period. Tertiary period bara tertiary period of Cenozoic era Ethiopia goes present landform kana jechuudha. Yeroo ammaa lafa yeroo ammaa kana yookaan immoo future landform of Ethiopia is it is future landform today future landform si kana kan argatte during the Cenozoic era and it is tertiary period keessa jechuudha kan Itoophiyaan isa kanatti argatte. Inni biraa the major geological activity include uplifting of Arabo-Ethiopian landmass out of huge of uh, quantity of lava, the formation of Great Rift Valley, quaternary volcanic eruption and deposition. Kanneen jechuudha taateewwan as Cenozoic era kana keessatti ta'anii Itoophiyaa keessatti formation of Great Rift Valley guddichi sulli qinxaabaa guddaan uumamu quaternary volcano and eruption of deposition kan jennu jechuudha. There are two periods of Cenozoic era. Period one gurguddoo lama qaba. Cenozoic era as well tertiary period and quaternary period jenneeti kan iddoo lamatti kan nuti ilaallu jechuudha. Tertiary period keessa taateewwan ta'an lava flow or volcano mountain and uplifting of the Arabo Ethiopian landmass and outpouring of the lava flowed. Rift Valley was formed during tertiary period and the other one is lava, the volcano mountain. The movement of crest opposite direction producing tensional forces that caused parallel future or faults of the Rift Valley. Rift Valley akka uumamuuf taate kan ta'e crest opposite direction of tensional forces uumamni keessa lafaa foxxoquudhaan yookaan immoo jecha insa isaanii kan uumame jechuudha. Faultingiidhaan kan Rift Valley akka uumamu ta'e. Itti aansee Affaar Triangle Affaar Triangle widest part of Rift Valley keessa Affaar Triangle kan bal'aani. The Red Sea Gulf of Eden East African system meet a triangular depression of the Affaar cover sink lies to 125 meter below the sea cover sink iddoo gadi fagoo jechuudha. Spatial stand of Rift Valley ni gaafa fudhannu unstable part of country dha akkasumas immoo wantoota active volcano frequent earthquake iddoowwan itti mudatan keessaa Rift Valley isa tokkodha. The Ethiopian Rift Valley is a part of Great East African Rift Valley keessaa isa tokkodha. Ethiopian Rift Valley party of Great African Rift Valley dha. Itti aansee periodin Cenozoic era jala jiru yookaan immoo recent era jala jiru quaternary period dha. Inni quaternary period keessa immoo taatee maaltu ta'e kan jedhu yommuu ilaallu volcanic eruption and deposition. They are recent volcanic activity. Quaternary period kana jalatti quaternary period kuni yeroowwan Cenozoic era keessa yeroo ammaa kana jechuudha. Taatee baay'ee dhiyoo tertiary caalaa isa dhiyoo jechuudha. It occurred in a form of renewed drifting, faulting, and for volcanism. This activity was generally limited to the floor of Rift Valley region, South Lake Tana, where lava covers an area of more than 3,000 kilometers square adan volcanic hammatanii kan jiran jechuudha. Taateewwan quaternary period of Cenozoic era keessa ta'an kana fakkaatu. Itti aansee kan jiru basic volcanic feature of Adan series include
numerous and freshly preserved volcanic cone, many of which have explosive crater. Some of active Dubai, Ertalle and Alfera, Ertalle active volcanic hills mountain, kan akka Baatu, Zuwaay kana fa'aa, Adaamaa, Alaltuu. Kunniin during a volcanic future of Adan series keessa kanneen ta'an jechuudha. Extensive lava fall, lava fields and lava sheets are very recently taateewwan yeroo dhiyeenya keessa ta'an jechuudha. Lava rich terminal spring kanneen jennu kan uumaman jechuudha. Quaternary deposition during quaternary period of Cenozoic era, Earth experienced a marked climatic change. During quaternary or Cenozoic era period of quaternary kana keessa haalli qilleensaa jijjiirame. Haalli qilleensaa jijjiiramuun kun immoo the last ice yookaan immoo cabbiiwwan jiran in the middle and high latitude ocean time, pluvial rain in Africa. Rooba cimaan akka uumamu ta'ee jira. High precipitation, heavy pluvial rain eroded akka haramni guddaan akka uumamu illee taasisee jira jechuudha. Walumaa galatti pireediiwwan yookaan immoo dhiirawwan jiraniif geological processing Itoophiyaa akkasumas immoo Horn of Africa keessa jiran kanneen fakkaatu paartii kana jalatti dhumaa kan nuti ilaallu. Rock and mineral resource of Ethiopia. Ethiopia is a country that abundant with mineral and rocks country. Ethiopiyaan biyya qabeenya albuudatiin fi mineraalii kattaadhaan baay'ee badhaatuudha biyyoota jiran kamiirrayyuu. Taateewwan kunniin yookaan immoo rock fi mineraaliin kun akkuma jalqaba kaasne bu'aa pirkaampiraan dhiiradha. Pirkaampiraan dhiiraan Itoophiyaa keessatti parsantii 25 ol kan haguugee jirudha. The occurrence of metallic mineral Ethiopia association with precamperal rocks. Era keessa uumamanii jechuudha. Taateen isaa the exploitation and the search for mineral deposition in Ethiopia have been taking place past 2 years ago, 2000 years ago. Yookaan immoo barbaadinsi yookaan immoo albuudan qotanii baasuun Itoophiyaa keessaa baroota 2000 ol kan lakkoofsedha jechuudha. Itoophiyaan taana biyyoota albuuda qotuudhaan yookaan immoo albuuda barbaaduudhaan biyyoota seenaa qaban jechuudha. Malleen isaan itti fayyadaman illee baakgiraawundiin isaanii yookaan karra isaan ittiin qofforan the way of the digging or the way of the find and exploitation are traditional ways, but Ethiopia has a culture to explore to search mineral for a long time jedhaniiti kan teechisan jechuudha. The mining, working, and the iron of the manufacture of the utilize weapons, the use of salt and salt bar indicate a very long mining tradition. Akkuma Itoophiyaan meeshaalee irraa hojjetachaa turte akkasumas immoo saaltii yookaan immoo ashaboo fa'aa barbaaddee yeroo fayyadamaa turte kun seenaa isaanii tana dura jiraachuu isaaniidha kan Itoophiyaan albuuda barbaaduu keessatti seenaa fagoo qabaachuu isaanii kan ibsu jechuudha. Haa ta'uti albuudonni Itoophiyaan qabdu kun iddoowwan wal fakkaatoo yookaan immoo they does not fairly distribute in a similar way. They distribute or their distribution is not the same within all place. They distribute in different ways and in different places and with different amounts jenneeti kan dubbannu. Wantoota iddoowwan garaagaraatitti amantaa garaagaraadhaan immoo gosoota albuudaa garaagaraadha kan distribute ta'ee jiru. Itoophiyaa keessatti iddoowwan albuudaan badhaadhoo ta'an yookaan immoo iddoowwan albuudaan beekaman kan akka Westi, Wallaggaa, Aduulaa akkasumas immoo gara Gujii iddoo warqeen jiru kan akka Shakkisoo akkasumas immoo dhagaawwan ijaarsaaf ta'an iddoon jiru iddoo hedduudha. Isa moojula keessan irraa argachuu dandeessanii. Galatoomaa jenna. If you have any question, comment, suggestion, put your need in channel comment part. And to get next presentation, please subscribe our channel. Maatii keenya ta'uudhaan galatoomaa dhiirota keessaniif qooduun deebi'atinaadha. Jajjabaadhaa.
guyyaa guyyaadhaan wanta dandeenyu isin biraa gahuudhaaf yaalla. Paartiiwwan itti aananii dhufan chaaptar 3dha. Chaaptar 3 yeroo dhiyoo keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Akkasitti nagaan